Nan dheetuman eegaa ture. Harmeentoos mucaan koo boruuma dheeratee areeda baasee osoo isin jettu hojii qabadhee biraa ba'ee hin amanu. Hojjetaadha hojjetaa mootummaati. Eeyyeen. Maaliin sii mirkaneessin hojjetaa mootummaa ta'uu? Namni hedduun hin amanu. Hojjetaadha isitii eessa jedhanii yoo dhufanii opereetar viidiyoo konferansii barbaadeen inni barbaadamu anuma iddoo sirra namatti mee hojjetaa isitii nuuf fidaa bushii keessa namaan beektu keessa qabattee nama laattiin jedhee mudannoon addaa guyyaa guyyatti nu mudata. Yeroo tokko faa durseen kafala osoo nyaanni naan dhufne maallaqan qabdu faa yoo jedhan maallaqa baaseen itti argisiisee faa nyaadha. Sanii yeroo hedduu yeroo tokko waliin nyaadha. Muhammad mana kubbaa Arsenaaliin deeggarteedhaan kilaboota biyya alaa keessa. Muhammadin guyyaa teessoo dhooggatanii deemasi jedhanii ari'amtillee jiraan jedhan mana TV kanneenitti. Daa'imni fuuldura teetti fuuldura taa'inaan jedha. Anka dhufeef ka laaluuf dhufee miire daqiiqan takkittiin akkana jalaa baddu barbaadu. Kanaafuu abbakuma isaan naan jedhan taa'ee laalee. Warri wal qixa kafaltu. Kan na beeku na gaafata. Kan nan beekne mootu yenno abbushiyee yenno abbaatish naan jedhanii. Transport illee hin kafalu akkanumatti hin deemu. Olii gadi yeroo deemtu jechuudha. Abbushiyee yenno abbaatish yoo naan jedhan Kuala Wambar lain yalau jadi itu manzim jadi agak seret tinasa motor umar tahu sepeda bila bakal pede di ATM machine kana fakan fayyadamu na dogon tuku lakka mun tuku ka karade mini yar kino faye betta mal go charger thai machine angaru software sekese jiru mal akate nambe amma ganama takkamal naan jette betta mitmita ittina godhi ennaan daa'imni mitmita Doleenjii tokko deemteeti kana mucaa waraabuuf hojjetaadhaa miti amanee waraabu kasiin jedhe jira jedhan kaameraamaaniin. Magaalaa Shaashamanneeti leenjii guyyaa akkas 13 ejensiin ICT Oromiyaa Nuyaamee ejensiin keenya jechaadha. Nuyaamee achi leenjii saniin deemu. Yoon deemu amma akkuma nama kaanittan leenjii haaraa hin amanne inni. Hin waraabuu jedhe. Waan hin amanu hojjetaa miti. Nama hojjetaa wajjin dhufe malee hojjetaa miti ani hin amanuu jedhe. Waraabee dhumar. Na waraamu amma dhumarra akkana cinaatti qabee bakka kiyya san irrumaa kaameeraa qabee uummata kaa waraabe. Muhammad Amaan dubartii ho'i jaalatee illee barri inni baay'ee jaalatee akka ta'u dhabee jira naan jedhanii jiran. Wanti wagam dhuga Muhammad Amaan. Sirriidha dhugaadha. Jaalalis qabee beeka. Na qabee beeka. Na qabee baay'ee dura ennaan ani baradhu waan na qabee baay'ee dura baridee kakaleessatti natti deebi'ee jedhee nan shakka. Kutaa torba akkamiin baradhaa akka nurratti beekan barbaadu jaalala keenya kan. Isin beetti. Isin hin beetti natti fakkaata. Maal jedhe itti himtee maal jedhe. Jechuun bakka isinleen tangaraa waaquma beekaa gara ofii wallaalamoo yeetoo itti dhugan jedhanii afaanii isin jaaladha manaan jetti. Osoo akkas jennu amma namni dhage. Namni yoo dhagahu abbaan akkanatti Muhammad akkanatti intala tana jaalatee jedha. Amma naaree nan booye. Hin bootte. Jaalala si boojisee jechuudha. Maaliif nu dhagaanii booya. Namoonni akkamitti nu dhagaanii bakka isituu nu himee jenne bakka wal qabne. Anamma nan dubbisiin hin jedhee. Garuu afaaniin jedhaan malee keessi kiyya eegar malee isii jaalata. Gara fuulduraa hoo fuudharra maaliidha? Waa laallatteerta waa qabda waa gaarli fireendii jedhan kana waa qabda. Haga silallee hin qabu. Gara miidiyaa keessanii kanaan barbaadu hin dhabu gara. Yeroo kolleejjii bara beektaa mucattiin takka natti dhiyaatu deemte.
Ennaan akkana duuba milladhu ana duuba irti betta. Fiiginsa tarkaanfiin itti saffise. Na jala saffiste betta. Nan fiige. Nan teesse. Amma ennaan kilaasii darbee seen mucaa ijoollee dhiiraa lama waliin dhedheeroodha isaan kiraa qabannee jirra. Gabiyyoo kamaa jedhanii fiigee inni bahu mucattiin karra dhaabatte. Mana mucayyoo maa ariitaa inni jennaan in jaaladhee jetteen. Konkolaataa fa'aa keessatti amma waan ammaan laqa qabuun seen beektaa ol fuudhanii fa'aa shamarran babbareedoon kun na dhungatu beektaa. Kasi dhibu beektaa kiiloon kiyyallee barana 30 seeneera beektaa. 28 gidduu kana naanna'aa ture. Amma umriin kiyya 30 ga'eera walitti yoo dabalame 60 teessan san seenuu. Dhiirota kufaana mana kiraa qabachuu ennaa deemnu ayi akka ilma isaatti na laalanii ayi nama ijoollee qabuun kenninu daa'ima nu jalaa dhayaafaa jedhu beektaa.